Hordoftoota keenya nagaa gaafadhaatii gara sagantaa keenyaatti deemna. Hordoftoota keenya akkam jirtu nagumaa? Hin dhagahamaa? Sheer godhaatii wal dhaqqabsiisa. Galatooma obbo Taayyee sheeris ni godhanii walis ni dhaqqabsiisanii sagaleen keessanis akka gaariitti dhagahama. Obbo Taayyee dhiyeenya kana hayyoonni siyaasaa Oromoo gamtokkeen mana hidhaa keessaa bayanii jiranii waan san irratti obbo Taayyeen uummata Oromootiin illee gammaddan hin jenne isaaniin illee warra mana hidhaa bayaniin baga rabbi isin baase hin jenne wanni jedhu gungummii wayiin jirti. Mee asumaan ani garuma gaafii kiyyaatti haaseenu obbo Taayyee paartilee siyaasaa Oromoo katayan ABO fi KFO'n dhaabbileen Oromoo gurguddoon kuni maqaan itti maxxanfame biltsiginnaan sodaa waan irraa qabuuf dursee filannoo duratti sababa adda addaa baay'isuudhaani paartii siyaasaa Oromoo lama gurguddaa ABO fi KFO mana hidhaatti guuree jedhama. Mee kanarratti isin maal jettan sodaa akkamii qaba biltsiginnaan maaf mana hidhaatti guure uummata nagaa kanniin yakka tokko malee maaf mana hidhaatti guure paartiin keessan paartiin biltsiginnaa obbo Taayyee? Jalqaba irratti biyya kam keessattuu namni yakka raawwatee fi namni yakkaan shakkame hidhamuu waan jiraati. Lammii Oromootiif, lammii Chaayinaatiif, lammii Naayijeeriyaatiif odoon ta'in bakka kamittuu namni hidhamuu irraa bilisa ka ta'u yakka irraa bilisa ta'e qofa jechuudha. Yakki raawwatamnaan namni yakka saniin shakkame namni yakka san raawwatuun itti mirkanaa'ee manni murtii itti murteessu hidhamuun hin oolu jechuudha. Ameerikaan dheengadda filannoo geggeessitee jirti. Nama hundumaa hidhaa keessaa baaftee bakka filannoodha kanaa achi hunduu haa ba'u karaa jedhuun ka deemamee miti jechuudha. Kuni hubannoo dhabarraa waan dhufu gartokkeen immoo ta'ee jedhamee dubbii jallisuu fi waan godhamu naanna'ee namni yakkaan shakkame boruu sarras inni hidhama. Taayyeenis hoo yakkaan shakkame hoo yakka raawwate inni hidhama. Kuni waan addaatii miti jechuudha lammiin Oromoo hidhamu. Gaarii obbo Taayyee garuu immoo namoonni hidhamanii mana hidhaa jiran kun hundi isaanii yakka hojjetanii miti obbo Taayyee. Paartii keessa ka jiranii paartileen siyaasaa ABO fi KFO isaan filannoodhaaf waan biltsiginnaaf aangoo isaaniitiif waan sodaachisaa ta'eef mana hidhaatti guuramanii jiran. Uummanni nagaa ammoo jidduu kanatti kadhumataa jiru jira. Ka maqaa ABO itti maxxanfamee maqaa shanee itti mogganfamee maqaa waan adda addaatiin jedhamee mana hidhaa keessatti guuramee haga ammaa mana hidhaa keessatti dararamaa jiru jira. Paartileen siyaasaa ABO'n KFO'n erga bayanis namoonni muraasni erga bayanis haga gadiititti miti ka baye namoota gubbarra jiran. Ammaan tanatti namni kenna ajjeefamu jira sa'aatii ammaa kana garuu sabni biraa nagaa qaba. Amaarri nagaa qaba. Somaaleen nagaa qaba. Sabni biraa nagaa qaba. Tigraay lola irra jiran. Lola irratti namni du'uu danda'a kuni waan argitee irraasoo barbaachisu miti. Namni kenna garuu lolarra hin jiru sababa tokko malee maqaan adda addaatti mogga'ee paartii lolarra jiru jiraachuu danda'a. Mootummaan paartii san wajjin yookiin dhaaba san wajjin wal waraanuun waan jiru garuu ammoo jidduu kanatti uummata nagaatu dhumachuu jira. Mee warra mana hidhaa jiran kanaan isin maal jettan? Warra mana hidhaa sababa tokko malee mana hidhaatti guuramanii mana hidhaa jiran kan isin akkamiin ilaaltu obbo Taayyee? Namni qulqulluun odoo yakka raawwatiin badii malee hidhameera yoo ta'e wanni akka rakkootitti ilaalamu isa. Naannoo keenya keessatti ilmi namaa jiraan abiddaan gubatee jira. Dubartiin daffaramtee jirti. Namni ajjeefamee jira. Qabeenyi baay'een biliyoonaan lakkaa'amu gubatee jira. Waan san immoo finxaaleeyyiidha ka kakaasanii namoonni waan saniin shakkaman kan manni murtii itti murteessee jira. Kan immoo dubbiin isaanii adeemsarra jiru. Kan abbaan alangaa himatee dubbiin deemaa jiru hin jira jechuudha. Ilaa jidduutti obbo Taayyee Oromiyaa guutuu keessatti kadama kenna fixaa jiru paartii keessan obbo Taayyee Izeemaa fi Abinii wajjin ta'uudhaan nama kenna Oromiyaa guutuu keessatti qaxaragaa jiru har'aan tana paartii keessan obbo Taayyee. Paartilee siyaasaa Oromoo filannoo keessaa guutumaan guututti ka uggure ABO fi KFO sistema adda addaa itti baay'isuudhaan sababa adda addaa itti baay'isuudhaan guutumaan guututti filannoo keessaa ka baase paartii keessani paartii biltsiginnaati obbo Taayyee. Mee kanarratti maal jettu? Paartiin lama fedhii mataa isaaniitiin filannoo keessaa waan bahaniif
Oromiyaa keessa namni dorgomu jiru kallattii jedhuunis dubbii kaasuun hin ta'u. Dorgomtoota baay'eedha ka dhiyaate. Paarlaamaadhaaf namni baay'een dhiyaatee jira. Caffeedhaaf namni baay'een dhiyaatee jira. Sanii olittuu dhuunfanuu namni dhiyaate nama 8 ol jechuudha paarlaama. Kana laaluun baay'ee barbaachisaa. Oromiyaa keessatti morkiin hin jiru, dorgommiin hin jiru ka jedhu fuula akkasii agarsiisuu fi yaaluun sirriin ta'u jechuudha. Galatooma obbo Taayye. Garuu obbo Taayye Oromiyaa guutuu keessatti namoota nagaa maqaa shanee jedhamu itti moggaasuudhaan kan mana hidhaatii baasanii ajjeesan hedduutu jiru obbo Taayye. Akkasuma paartilee siyaasaa Oromoo ABO fi KFO waajjiraaleen isaanii guutumaan guututti ka Oromiyaa keessa jiran guutumaan guututti waan jedhamuun danda'amu irratti guutumatti cufamee jira waajjirri ABO fi KFO Oromiyaa keessa jiru jechuudha. Namoota mana hidhaa keessatti guuraman hedduutu jiran kan nuti maqaa isaanii beekuu hin dandeenye jechuudha. Namoota hiitanii mana hidhaa keessatti ol guurtan kana obbo Taayye maal godhu edda paartiin keessan maalni kaayyoon isaa maal godhuu fi warra mana hidhaatti guurtan kana maal godhu eddan dhumarratti? Namoonni siyaasaa hidhamaa siyaasaa yaada isaatiin himaammata inni qabateen namni hidhame biyya kana keessa amma hin jiru. Biyya kana keessatti wal fixiinsa sabaaf sablammii wal fixiinsa amantii gidduutti uumuu fi yaalame keessatti namoota shakkameetu hidhama. Wanni lallabamaa ture hin beekama. Keessattuu Oromoo fi Amaara hedduutti wal fixiinsi akka dhalatuuf gaafa gooticha Hacaaluun keenya ajjeefame san lafumaa ka'uudhaan Oromoon buleeyyan isaati irratti akka ka'u turjaajii uumuudhaan. Galatooma obbo Taayye. Mee obbo Taayye gaafa goonni keenya artist Hacaaluu Hundeessaa ajjeefame paartiin keessan paartiin Biltsiginnaa ajjeesuu san guutumaan guututti dho'ise. Ajjeesuu san ni waakkata paartiin keessan ifaan ifatti uummanni Oromoo paartiin Biltsiginnaa ajjeesuu ifaan ifatti beeka. San birayyuu ajjeesuu birayyuu dabree paartiin keessan argitee takkumaan ajjeefamuu fi yeroo sanitti shanee fi ennu TPLF yookiin wayyaaneetu ajjeese jechuudhaan battaluma sanitti maqaan kabiraa kennameef. Goota keenya kana akka inni kabajan arganne akka awwaalchi isaa kabajan arganne reeffi isaa akka kabajan arganne ka godhe paartii keessan paartii Biltsiginnaati obbo Taayye. Maaf awwaalcha dhoogitan? Hacaaluu Hundeessaa maaf awwaalcha isaa dhorkitan? Akka hin awwaalamne akka inni kabajaan hin awwaalamne maaf gootan obbo Taayye? Gaafa gooticha Hacaaluun keenya ajjeefame san mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuun dirqama waan ta'eef biyyi diigamuuf gara kiyyootti deemaa waan turteef gaafa lammiileen nagayaa lubbuun isaanii bilaasha badu qabeenyi isaanii qabeenyi biyyaa qabeenyi hiyyeessaa gaafa gubatu warri waan kana keessatti hirmaannaa godhan KFOdha moo ABOdha moo badhaadhina odoon jedhin aga sadarkaa kaantibaatiif aga sadarkaa bulchaa aanaatiif aga sadarkaa hooggansa godinaatiif aga sadarkaa hooggansa caasaa nageenyaatiif qabnee seeraaf ka dhiyeessine baay'eetu jira. Kun sirriitti lakkaa'amee ilaalamuu irra jira jechuudha. Galatooma obbo Taayye. Mee obbo Taayye yeroo jalqaba kitaabni Maddammar yookiin kitaabni Edaamuu dhufe sana kitaaba san Oromoon erga laalee booda adeemsa isaa kaayyoo isaa erga laalee booda guutumaan guututti ni dide Oromoon fudhachuu didee waan sana. Kitaabni sun Oromiyaa keessatti ni gubate. Tishertiin suuraa Biltsiginnaa qabdu yookiin Abiy Ahmad qabdu ni gubatte. Maqaa kanaaniin ummanni Oromoo hedduutu mana hidhaatti guurame har'allee kan mana hidhaa keessa jiru qeerroon Oromoo jira. Mee obbo Taayye adeemsa sana akkamiin ilaaltanii qeerroo Oromoo mana hidhaa jiru kana hoo akkamiin ilaaltan? Yaada abbaan biraa hin ta'a sirriidha dhiyeessu. Sirrii miti jedhanii qeequun odoo danda'amu garuu immoo sadarkaa sanitti gubuun mul'atee jira. Tishertii badhaadhinaa biiroo seenanii waajjira seenanii saamanii gubuun turee jira. Nama badhaadhina deeggaru ollaa keessa akka hin jiraan kun badhaadhina kun Biltsiginnaa jedhamee dhagaadhaan akka buufaa tumamaa turuun hin beekama. So sadarkaa kanatti namni bilisummaa fi daangaa isaa wallaalee jeequmsa keessa galee ture. Kun olaantummaa seeratiin bilisummaanuu akka tikfamuuf jecha mootummaan
tarkaanfii fudhachuun isaa waan dogoggoraatii miti. Achi keessatti dogoggorri yoo jiraate caasaan qabnu gubbaa haga jalaatitti guutuudha. Waan akka dogoggoran hojjetu ka jedhu hin qabnu. Achi keessatti namoonni fayyaaleeyyiin yakka malee badii malee qabamanii hidhamanoo jiraatan isaan karaa abbaa alangaatiinis ammoo san bira yoo darbee karaa mana murtiitiinis qulqullummaan isaanii mirkanaa'ee hin bahu. Kana sirriitti ilaaluun hin barbaachisa. Yeekaa obbo Taayyee waajjiraalee ABO fi KFO cufaman maal godhu eddan akka paartii keessaniitti maal godhu eddan ni bantamoo ni cuftan maa inni kaayyoon keessan ka fuula dura? Waajjira namiitu an cufne hin jiru. Waajjira namiitu an cufne hin jiru. KFO'n waajjirri kiyya cufamee jira jedhee mircaa boordiitti himatee ture. Meeqatu sirraa cufame jennaan lakkoofsa inni hin beeku. Eessatti sirraa cufamee lakkoofsi mana sanii meeqa jennaan wanni dhiyeessaan hin turre jechuudha. Bakka gariititti sababa galii wannootiif sababa ofuma isaaniitii fi kaffaltii dadhabaniif ofii cufanii yoo keessaa deemanis bakka gariititti immoo kiraa manaa waan adda addaa kaffalee jedhamee an itti kenname yaa hattuutu walitti guurame waan ta'eef achitti anatee achumaan bades angowwomsee isaan biraa deemes kan hundumaa badhaadhinatti as fidu yoo ta'e dogoggora jechuudha. Biiroo tokkichi waajjira tokkichi akka badhaadhinni cufe hin jiru jechuudha. Galatooma obbo Taayyee. Mee obbo Taayyee paartii KFO keessatti jechuudha haga isin argitanitti akka dhuunfaa keessanitti wanti isin taajjabdan dogongorri KFO ni qaba jettanii yaaddan haga irraatti dogongora KFO ka isin argitan maal obbo Taayyee? Barreen gaddaa xiqqoo yeroo akkanaa dura bobba'anii turan gara bahaatis gara giddu galeessatis gara dhihaatis deddeemanii turanii yeroo san keessatti ho'a keessa wanni isaan afaan isaaniitii baasan ture jechuudha. Ajandaan isaan qabatanii bakka hundattuu waltajjii hundattuu wanni isaan dubbatan jirraa jirtuu malee homtuu wanni haaroftiin turre jechuudha. Jirraa jirtuun immoo OMN illee duraanuu dabarsaa ture namni baay'een jedhaa ture waltajjii meeqarratti sirbamaa ture. Waanuma irra deddeebi'ame kana fuudhanii dhaqan. Warri namni gurguddaadha yaada gurguddaa fidanii tarsiimoo waggaa 50 tarsiimoo waggaa 100 nutti himan jedhee namni eegaa ture dargaggeessa. Gaafa kuunis koree jirraa jirtuu qofaan dubbii fixee bu'u gaafa ani itti aanus sanuma godhee bu'u namni tuffatee itti dhiise.